Haay kabajamtoota daawwattoota keenyaa nageenyi waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii anillee nagaa guutuun qabaa galanni waaqayyoof haa ta'u har'ammoo gammachuu adda ta'e tokkoon isiniif dhufe innis egaa yeroo baay'ee nan dubbadha waa'ee kutaariiti ergan Itoophiyaa galee wanni tokkittiin na rakkisne waan kana qofatu na rakkise yeroo baay'ee yeroon kushiinatti hojjedhu yeroon kasalatti hojjedhu viidiyoo isiniif waraaba. Egaa na jajjabeessaa turtanii baay'een keessanii guyyaan hin jira obsii naan jechaa turtanii. Egaa guyyaan har'aa immoo guyyaa gammachuuti. Qoxaariin naaf galee haala argaa jirtan kanaanii mana koo irratti naaf laxxafamee jira kun akkuma argitanii. Kun gaanii taatee jechuudha. Bakka cufaniif bakka dhaamsanidha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko natti tolee baay'ee tokkoon gammadee baqa akka irraa gammadee hin beeku jechuun iyyuu inni ibsaan isiniin jedha dhugaa dubbachuuf gammachuu koo daangaa darbeetiin jira amma viidiyoo kana yeroo ilaaltan hundi keessan iyyuu baga si gargaaree jedhaati koomentii irratti naa barreessa. Egaa daawwattoota keenya waan kamiyyuu obsuun barbaachisaadha. Obsa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo obsa hin qabaanne sirrii miti jechuudha dhugaa dubbachuudha fi waa'ee qoxaarii kanaa yeroo baay'ee isinitti naasa'a. Dhugaa guyyaan biyya arabaatiin galee kaasee baqa guyyaa tokkoof ciisee bulee hin beeku jechuudha osoo hin yaadin waa'ee qoxaarii kanaa osoo hin yaadin waaqayyoof haa galatu. Egaa yeroo isaa malee hin ta'u. Wanti hundumtuyyuu yeroo isaa malee hin ta'u. Yeroo isaa immoo eeggatee wanni hin taane tokko hin jiru. Egaa nuufis egaa yeroo isaa eeggatee waaqayyo kun waan haaraa waan ajaa'ibaa waan gammachuu nuuf godheera. Kanaaf immoo galanni isaaf haa ta'u jenna. Waan Itoophiyaa keessatti namaan illee walitti si buusu dhugaa ollaadhaan illee walitti si buusa. Sababni maalidha yoo jettanii ibsaa malee ifa tokko malee yookiin cillima yookiin dukkana taa'uun hin danda'amu. Ollaadhaan illee waa'ee kanarratti baay'ee walitti buuta. Anama fakkeenya ofii kooti ollaa wajjin sababa ibsaa kanaatiin baay'ee walitti buuneera. Haa ta'u malee egaa guyyaa eegee waan hin mijanne tokko hin jiru. Hundumti isaa hinuma mijata. Nuufis galeera kun qoxaariin kuni. Yeroo itti ibsaa dhabnee dukkana taa'aa turrellee hin jira. Egaa kanneen kanaa obsuun dirqama isiniin jedha. Har'a immoo egaa qoxaariin guddaan kan wanta hundumaa firiijii eelee biddeenaa maashina uffataa waan hundumaa sochoosuu kan danda'u guyyaa har'aa kana naaf xumuramee muka isaa akkuma argaa jirtanii kun viidiyoo irratti muka isaa isin agarsiisan jira jechuudha. Mukti isaa sanaadha iddoo suuqii koo bukkeetti naaf dhaabanii waan hundumaa kaasuu hin danda'a jechuudha. Maashina uffataa akkasuma eelee biddeenaa istoofii waan mara oobinii waan mara ni kaasa. Guyyaa har'aa kanaa baay'ee gammannee gammachuun keenya daangaa darbee jira dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee aga qoxaarii hin qabnetti rakkina baay'eetu jira dhugaa dubbachuudhaaf egaa turtii ji'a 8 eelee biddeenaa abiddan fayyadamaa ture. Sanarraan kadhate immoo istoofiillee fayyadamaan turre kasalan bitaa ture. Kasalli immoo Itoophiyaa keessatti baay'ee tokko qaala'ee guddiidha. Egaa haa ta'u jiraanni har'a geenyeera turtii ji'a 8 kana jiraanni har'a geenyeera. Waaqayyos immoo kana gidduutti nu yaadatee waan haaraa nuuf godheera galanni kan isaa haa ta'u. Isinillee egaa dhugaa dubbachuuf yeroo biyya arabaa jirtan kana wantumti isin irratti xiyyeeffattanii maatii keessan caqacaqxan yookiin itti iyyitanii fi dhimma kana haa ta'u dhimma qoxaarii jechuun wanta salphaa miti. Namni amma Itoophiyaa keessatti qoxaarii amma hin qabaannetti baay'ee sitti taphata. Ibsaa umashii xiqqoo ampuulii tokkollee sii kennuudhaaf iyya meeqan lola meeqan sii kenna. Amma immoo Itoophiyaa keessatti jechuudha akka duriillee miti. Qoxaarii namaarraa kirrii qal'oo yookiin kirrii xiqqoodhaan yoo fudhattee warrumti dhaabbata ibsaa kun jechuudha irra dibamanii abbaa qoxaarii sanarraa dhiisisee qaxxa'anii irraa kuchisiisaa jiru jechuudha. Maaliif qoxaarii dhuunfaa ofii namni hundumtuu akka galfatu hundiyyuu ni barbaada jechuudha. Kanaaf isinillee xiyyeeffannaatti godhaa nama wajjinis ollaa manatti ijaarratan faanallee haa ta'u qubaa keessanillee haa ta'u yeroo qarshii of harkaa qabdan yeroo biyya arabaa jirtan itoo hin laaffisne itoo qalbiitti hin laallee waa'ee dhimma qoxaarii
haalaan jabeessatii fi itti muddaan isiniin jedha. Wannummaan Itoophiyaa keessatti nama rakkisu dhugaa dubbachuudhaaf